Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Digalana biraati raddumodi suree tarik garaa bajraati maddumodi suree yoni mefsena tati yoni sefena tati tena taushe manna sena taushe waya Gugukota shumala kota sobe murat Hayyee hordoftoota har'ata jaarmiyaa jalatti dubbistoota marsariitii intarneetaa hordoftoota miidiyaa hawaasummaa jaarmiyaa turtan jaalatamaaf kabajamaa uummata Oromoo kanneen biyya hambaa fi keessoo maanguddoo hawwan dardaraaf shamarran cufti jaallan qabsoo ammaaf duraanii nagaan tiyya isinii haa qaqqabu. Damee miidiyaaf odeeffannoo sagantaa raadiyoo burqaa oduu sagaleen hojii eegaluuf haalduree xumuree jira. Baga gammanne yooyyaa raadiyoo burqaa oduu ilmaan ayyaa baatii waxabajjii 17 2024 irraa eegalee sochii waboo dirree fi hojii waliigalaa dhimmoota waraanaa dhimmoota siivilii dhimmoota hariiroo waliigalaa akkasumas bobbaa wal waraansa adda waraanaa irratti ajaja waraana bilisummaa Oromoo idilee ajaja humna addaa waraana bilisummaa Oromoo jajjabee fi sochii caasaan nageenya keessoo kan jaarmiyaan hojjetaa turan kan yeroo ammaa duraanii fuula duratti hojjetan hojii dhimma alaa hojii dhimma keessoo fi dirree cufa jaallan caasaa damee miidiyaaf odeeffannootiin isiniif dhiyeessuun eegalama. Ammas irra deebiin yooyyaa raadiyoo burqaa oduu baga gammaddan. Dhaamsi tiyya bakkuma jirtanitti akka hordoftan abdiin qaba. Ana qondaala waraanaa boonsaa dhugaasaa laggasee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiitti hojimaata dhimmoota hariiroo waliigalaa keessatti waajjira dubbii himaa waraana waliigalaatti dubbii himaa wal waraansa adda waraanaa irraa baatii waxabajjii 12 2024 turtii gaarii. Yeroo nuti goojoo adda adda ijaarrannu miti. Yeroo tokkummaadhaan kaanu Tigreen onnee Oromoo irra qabaatteeti miti. Onnee Oromoo irra qabaatteeti miti. Tokkummaa qabdi. Onnee nurra qabaatteeti miti. Summunii teessan bakkatti baaftan beeka. Bakka dhugaan jirtu hin dogongorina. Lubbuu teenya lubbuuti amma kan nurraa fidduuban deemu shahiideedha. Abbaan isii burisoo baruutii fi anaziyaa barreen gaafa deeme abbaa isii nu baase harroomnee jiraachuurra Oromoo dhabamaa jiraadha. Ha Oromoo tokkummaan didu boolla darbinu takkatti waan takka yoo taankii miti. Ayyaara fi deemee beeta mangistii miliqliqsan dhabamsiisu bituun dandeessanii Minisootaan maaliif goojoo adda addaatiin waboo jaartan maaf ilmaan keessan diidan aboo lafeen elemoo qilxuu isin haa qabdu lafeen goottawwanii isin haa qabdu
kana keessa tokko taanu malee bilisummaan teenya hin jirtu harroomne hafna nama seera kabajeetu nama heera seera itti uumame kabajeetu eenyummaa ifi kabaja waboo akkaataatti waboo taate ilmaan qotee bulaatii fi ilmaan wallaalaa ilmaan hiyyeessaatu waboo san uume arra yuunivarsiitii irratti dhalle nuti wallaaloo janneetis kisee arrafamnu ni dhageenya arra waboon ammaa wallaaltuu miti jechuus ni dhageenya yuunivarsiitii irraa Minnesootuma irraa hin dhagaa wallaalummaaniin itti fudhe obboleeyyan kiyya magarsaa namni dhuftani Minnesoo obboleessa kiyya namni wallaaleen jiru injiraan obboleeyyan kiyya dhalaalamaan qaba taka qabsarra wareegamte saartu Oromoo doktoroota hanin wallaalummaa itti fudhe immoo qabsoo Oromootiif hanin dhala dhabe ankaayootii yabakkaan gaha anin duune ayyaattuu dagaanii duute lalisee roobaani wareegamte hangafoonni kiyya warri akka jootee bareentonni wareegaman kaayoon bakka geeny maaliif bakkaayoo teenyatu yeroo hunda hatabti dhiira teenya nu dhagaa obbootii teenya nu dhagaa sheekotii teenya nu dhagaa amantiin tuffatamnee sabummaan tuffatamne Oromoon kiristaanummaa fudhannee beeta mangistii sanyoo seettan gaallaa ibballa kaalnuun jaan Oromoo wannummaa takkanaan godina rahmatillee naaf kadhatina ibaadaati yaafani jidduun nagaa waan goota waan Oromoo bakka takka godha wal fida dhugaasa wal dura taa'ame haa dubbatamu dhugaa wal dura taa'ame abbaan fedha haa dubbatamu arana dura fida sobaan karaa wal dabarsuun hin jirtu lubbuun ilmaan Oromoo qumaaraa miti